nyaata dhuu dura cituu hin dandeettu. Si galee rakkoo akkana nu barbaadee qabdee nuu fidda galatoome rabbi sirraa haa jaalatu. Kanaafi sababaa godhatanii akkasitti hin duullee akka emooshinii atillee taate miira keessa hin galle karaa tokkotti karma sifni kee ganama rabbiin bareechee si uume kana fakkaatu sifa bareeda sifa nama imaana qabu muumina qabda sifuma kee kanaan deemi yoommoo taa'ee isin qaraasisallee jettee yoo markaza lafatti gadi ijaaruu dadhabne markaza imoo si ijaare nuhu sirratti qaraana asirratti sheekota ana takka haadha faaxee lama mubaarakiin sadii makii afurii nasrii shanii feemasootuma asirra jiru kana qaraasiftee ummata gud ajaa'ib goota amma warri kuwa warri siqee kun ijoollee waan beekne namni beekne qaraasanii miti nuti feemasoonni gurguddaan kunniinu guruppii imoo hidhannee yoo lafatti markaza si ijaaruu dadhabne sirratti qaraanee qaraasifna na amane angara kiyyaa ofsii qaba ijoolleen tuwwan illee si jaalata kun mubaarakillee baseelee bay akkasi jaalatitti bee makillee naati faaxellee hundi isaa nuti warri foloori 500 500 afur 600 miliyoona qabu kun yoo markaza lafatti gasii dhaabuu dadhabne an ka dhugaasitti baba lafatti yoo gasii dhaabuu dadhabne markaza imoo kana hidhanne markazul feemasootul ol kingi suud arabiyaa jettee maqaa bareedaa nu baaftee sirratti qaraanee aliifarra haafizul qur'aan taane gabbaanee nama qaraasifne seenaa kellee bareechina atummaan gara tokkotti deebi dhumara wanni an siin jedhu kana wallaahi sirratti qaraana maaliif amma sheekota taawwan hin sodaanne kostor nutti jedhan azaaba kana askaleessanii nutti himan ati nu waliin dandasaa turte nu waliin boottee boochaa turte waan ta'eef garaa keenya sitti himanna faaxee babbareedduu wayyoo arginellee qalbiin dhufee ishee qaqqoonaa keessa callisee waan ofirraatti dhoguu dandeenyuuf sirratti qaraane nuhu qajeeluu barbaanna sii galeemi ani wallaahi jannoo kiyya kana yoo lafatti markaza qaraasuu barbaadettellee karaa jirta qaraasuu barbaadettellee yoo lafatti markaza wayii gasii dhaabuu dadhabnellee markaza imoo hidhannee nuu warri onlaayinii kanarra jirru warri hordoftoota baay'ee qabnu sirratti qaraanaa sirra waa barannaa atummaan gara tokkotti gara sifti kee fakkaatu kanatti deebi'ii dhaamsa siin jedhu qaba. Fixadheera ustaaza kiyya gaariif qaali filaa kiyya. Obboleessa kiyya aslii galatoomii yaada bareedaa yaada an ittis jiru yaada an immoo kireet godhee hujilleen eegalamee zuumilleen lafa jiru ani yaadni kiyya odoo feemasootaan taane ustaazota gurguddoo odoo gara miidiyaa kanaa dhufanii miidiyaa kana tolchuu danda'an ka tiktok immaan kun maali ka yoona argan sila tv kam keessatti arge tv wayii tigaa dubbattaafaa kanaan jedhanii namoonni kunniin nama ilmi gurguddaa qaban kunniin yaada tiktokii bannee fi ummata kana wal barsiifnee ummata wallaalummaa walitti bu'u kana akka jijjiiran tiktokiin kun dirree islaamaa dirree nu fakkaatu dirree nama islaamaa fakkaatu arraba gandaa keessaa baanee zarii wal arrabsuu keessaa baanee waan gaarii irratti hojjenna jennee marii guddaa tokko qabna zuumilleen kiree qophaa'ee jira achumarrallee akkatu baantu feemasii kanallee bakka itti wal arginu karaa icciitiitiin jechuudha waan tokko tokko waan sirreessinu itti hojjetaa jirra ayyaada kee kana keessattuu kadhumaa kan dhibbumaan dhibba jechuudha dhibbumaan dhibbattiin fudhadhaa naa ta'aa kanarratti wal tumsinee akka hojjennu inshallah abdii qabachuun barbaada. Kalaas anillee live irra ba'aa aslii nama baay'ee jira garuu nama 30 kun marru as seenuu barbaada. Kalaaf galatoomii ulfaadhu gara kiyyaa yeroo kamittuu akka ati karaa rabbiitti irratti jabaattu si bira jira waan danda'u si waliin godha sirrattillee qara'u sirrallee waa barachuuf yeroo kamuu qophiidha homaa takka yaadin abshir warroota siin faallaa deemanillee hiriyootuma kiyya jarrillee warruma fooloo walitti qabnuni warruma mana jarallee dhaquu isaanii na bira dhufanii bakka meesheeticha nuhu irratti qara'uu feena nuhu haa qaraasisu waan inni beekusan irraa barannaa dhiisaa jennee itti si himna yoo danda'amellee fuula duratti walitti isin araarsina yoo qabatamatti abbaa barannee namni waan kee dubbatu argedha walitti isin finnee ofiinta rabbiitti ofii isin goosifna galatoomii jabaadhu akkuma duraanii rakkataa kee bira dhaabadhu nama achi umraa dhufee karaa badee harama jalatti badee arafaa hajjiif dhufeetiin badee ijoollee keenya ka hidhamanii meeshaa namni geessuuf dhabamee namoota rakkatan wallahi ati ijoollee suuditti wallahi nuu yoo namni achi waa rakkate garuma kee yaadanna gaafuma namni rakkatu suudii keessatti waa ta'u si yaadadha nuyyuu si galee miti
umrii dheeradhu jabaadhu ijoolleen hunduuyyuu inshallah si waliin jiranii warri mootu kuma illee jibbaa keetii miti yaaduma irratti wal dhabdanii kanuma galatoomi bakka eegale dhabde atillee anillee sirraa gabboo akabuufi. Yalla ulfaadha beebi. Alhamdulillah rabbil alamin. Yeroo bareeda dabarsine yeroo qaalii taate tana as teteettanii manni kun tokkokin kun ka akiraa waan ta'eef hundi keessanuu daqiiqaa lama waan hin caalle koppiliinkii naa godha akka keessanuu darbatee yookaan nurraa gubatee waan argaan kenna waan ummata darasaa horataa jirra laalama beekta darasummaa keessatti qamaa jirne ani wanti koo qalbii na cabsu akka isin koppii na gootanii an darasummaa tanatti aarsaa hedduun kafale. Ufarsu fi miti namni hedduu beekanii darasummaa yoo an darasaa darree jedhullee namni hamtutti fudhata. Bakkuma qaraatittuu darasaa darree dadhabne bakkuma odoo miidiyaadhaan ta'e odoo sheeyni guddaan jiru achitti harakaata rogoru kan ilmiin xiqqoo luulaan dubbattee jirti. Namni ilmii guddaa qabu namni beekumsa guddaa qabu hin jarjaru. Namni wayinatti wanni qullaa akkana yoo godhan kaa jedha qorqoorroo duwwaa jechuudha akka qorqoorroo iyyaa jechuudha. Samuun beekumsaan guutamte ilmiin guutamte waa hubatti waa xiinxallaa deemti. Saniifi ilmiin hadiis 40 darasaan hadiis 40 bir olin ta'in hin jarjartiif aboo darasaa darree hin ta'in namaan jenna malee hammeen namichi. Itti qamaa cufne itti cittoofne nafaqaa tarree qorsoo kadhanne keessattuu biyya Arsii ani akka biyya kanallee akka ijoollee asirraa lallabdu kanallee biyya Arsii kanallee maqaa sadiin beeka. Mee namni kumni tokko kun na dhagaa. Maqaan sadiin ani ittiin beeku tuni Baale, Gadabi, Diidaa. Baale illee taa'ee jira musaafirummaa. Gadabi illee keessa taa'ee jira. Diidaan keessattuu dhaladhe keessatti afaanii kadhe hedduu beeka. Odoo amma mana tokko tokko na gaafatani Allahu aalam gandi ani keessa musaafirummaan taa'in hin jira jedhee yaada. Isinii galee kanaafuu waan an dubbadhu kana hammee natti fudhatina. Akkasuma garee shahaadaa yoo jedhullee homa namni hojjetuu fi waan namni yeroo baay'ee hojjetu tokko yoo garee shahaadallee jedhee moggaas eebitti fuudhu garee artistootatiitu jira garee maaliitiitu jira. Uummanni kun dalagaa tana aadii godhatanii itti yaqiinfatanii waan dalaganiif team of shahaadaa jedhee waame malee hammee namni isaan illee yaada kana fudhatanii tokko tokko ofiitti irratti illee barreeffatanii garee shahaadaa ofiin hamtuu miti jechuudha. Garee shahaadaa jechuun uummata musliimaa kana bakka bu'aa jechuu miti. Garee waan tokkotti xiyyeeffatee hojjetu. An nama kamiinuu hamtuun barbaadu. Amma fakkeenyaaf Abu Muhaadin dheengada mana isaatiitti oseenee yaa saba koo Abu Yaasir Jimmaa bakka jirutti afooftu waliin jenne mana keellee dhufa nageen iddoo bu'e. Kalee namichi sheexaanii tokko mana bane akka waan anjara arrabse. Taatee kana nama tokkotti quban qabne. Garee shahaadatiin jenne maaliin jenne ebaluun jenne asliin jenne kadiiriin jenne kadiir. Rakkoon narratti mudamte jedhee jeneraalii dubbadhee jechuudha. Ani waan dubbadhu keessatti miira keessa galaana laaltan malee boo'icha asirratti boo'e sun waa hedduu kaasuu na dhorke. Obsaan ciinadhee boo'icha kiyyaan dabarse ebalu achitti argamu bilbilli akkana ture odoo jedhee namni hedduu sargii saniin xumuru namni walitti